qophii keenna ka xiinxalaattu dabarraa mata duree lama irratti xiyyeeffannee tokko dhimma qeerroo Oromootii fi sochii warri itti jiru kalammaffaa ammoo biltsiginna Oromiyaatiif biltsiginna Amaaraa jidduutti wal nyaatinsi hamaan dhalatee jira. Maddi wal nyaatinsaa kanaafi Abiy Ahmed Itoophiyaan isa garamittu deemaa jirtu ka jedhurraa xiinxalaa isin biraanii gayuu deemna. Mata duree jalqabattu dabarraa qeerroo fi qarreen Oromoo ka waggoota lama sadan darban kan keessattuu riphee ture ammaan tana ijaalachuu banachuudhanii Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti waan ta'aa jiru qalbiin hordofaa jira. Qeerroo fi qarreen Oromoo miirii isaan itti jiranii sochiin dhalachuu deemuu fi ammaan tana jala qabdee sochii kanaan dura diddaa maaster pilaanii wal fakkaata jechuudhanii karaa adda addaatiin namni ammumaan tanaayyuu xiinxalaa dhiyeessaa jiranii. Sochiin qeerroo kadhalachuu dandayu yookaan ammoo kadeemu miirii ammaan tana jiru dargaggeessi akka malee wantoota Oromiyaa keessattuu tayaa jiruu fi Itoophiyaa keessattuu dhalachaa jiruun dallanee aaree artiin ammaan tana dargaggeessa kana sosochoosee dammaqaa waan jirtuu fi qeerroon ammaan tana miira qabsoo miira diddaa miira fincilaa guddaa qabdi jechuudhanii odeessaaleen Oromiyaa gara daddaa irraa dhufanii akkasittuu akeekanii qeerroon Oromiyaa bahaa ka Harargee dhihaatii fi ka Harargee bahaa ammumaan tanayyuu fishka afuuftee jirti. Qeerroon tunin sochii mormii bakka daddaa keessattuu kaasaa jirti. Oromiyaa bahaa keessattuu guyyaa lamaan durattu magaalaa Haramayaa keessatti dargaggoonni halkanii hiriira bayuudhanii karaa Finfinnee fi Jabuutii walitti fiduu cufuudhaan dhaadannoo gosaa dhageessanii dhaadannoo dhageessan kan keessatti hidhamtoota siyaasaa hunda gadhiisaa komaandi poostii Oromiyaa keessaa baasaa waraanii kaabaa Itoophiyaa nun ilaalu dirqinachi nama geessuu dhiisa gaafii Oromoo deebisa jechuudhanii dhaadannoo dhageessisanii galgala tokkoofillee taatu magaalaa Haramayaa raasaa turani. Magaalaa Haramayaa keessatti mormiin dhohee kunin biltsiginnaa guddoo rifachiise. Biltsiginnaan Harargee bahaa keessatti Harargee dhihaa keessatti akka mormiin tokkolleen hin dhoone irratti hojjechaa ture. Dayaaspooraa irraa warri galanii maallaqii guddaanii kennamee fi warra Awaashii gadi nuttu hoogganaa jedhanii yaadanii ka Kanaadaa, Awurooppaa, Awustreeliyaa irraa galaniin bobbaasanii maallaqni guddaan itti bahee karaa Itoophiyaa fi Jabuutii walitti fida irraa ka jiru naannoon Harargee kunini inni onne dhaawata daldala Itoophiyaa fi geejjiba addunyaa Itoophiyaa fi addunyaa wal qunnamsachuu waan jiruuf qeerroo naannoo kana nutti finciluu hin qabu. Yeroon kun yeroo keessanii yeroo misoomatii jimaa keessanii fi buna keessanii to'adha jennee dargaggeessa kana akka inni hin fincille goonaa jedhanii ka yaadanii turanii ammaan tana mormiin Haramayaa keessatti dhooyee Haramayaa irraa gara Awadaayii achiin dubatti gara Aanaleetii fi baadiyyaa fi gandoota Harargee bahaa adda addattuu wanni mormii fakkaataa mumullachaa ture. Mormiin sunini hardhammoo Harargee dhihaatiin bayuudhanii ciroo keessatti mormiin galgala hardhaa dhooyee mormiin dhooyee sunini karaan ciroo cufamee dargaggoonni karaattu bayuudhanii dhaadannoo adda addaa dhageessaa turan. Dhaadannoo dhageessan kan keessa cunqursaan nu gahee jira. Jawaar Mohammad gadhiisaa, Baqqalaa Garbaa gadhiisaa, Hamza Boorana gadhiisaa, hidhamtoota siyaasaa cufa gadhiisaa, waraana fi dirqiin nu geessuu dhiisaa, gaafii Oromoon gaafatee deebisaa, gurmuu sirna nafxeenyaa ittiin baannu hin qabnu jechuudhanii dhaadannoo gosaa dhiyeessaa turani. Dhaadannoon warri dhiyeessise kanaa fi dhaadannoon ijoolleen Haramaayatii fi Awwadaayii dhiyeessite baay'ee wal fakkaati. Wanni kun qindoomina akka inni qabu mul'isa. Gara biraatiin ammoo Harargee dhihaa keessattuu sochiin gara waraana jalqabee jira. Qeerroo fi qarreen Oromoo gara waraana bilisummaa Oromootu akka dabalamanillee wanni mul'isuu jira.
waraanii bilisummaa Oromoo godina Harargee dhihaa aanaa Mi'eessoo keessatti haleellaa dhaqqabsee ture. Kunin biltsiginnaa rifannoota soda muddamsuu hama keessa galchee jira. Harargee dhihaatti woboo fi mormiin ammaan tana cirootu ta'e Harargee bahaa keessatti ammoo mormii fi karaa cufiinsi karaan Finfinnee fi Jabuutii walitti fiduu ka konkolaataa fi baabura cufamee jennaan mootummaan biltsiginnaa ammaan tana muddamsuu hama keessa seenaa. Mootummaan biltsiginnaa karaa kanaan meeshaa qawwee waan galfatu hunda sodaatee jira. Waraanii bilisummaa Oromoo karaa cufuu dandaya, warri Somaalee karaa cufuu dandaya, warri Afaarii karaa cufuu dandaya. Karaa cufuu miti waraanii bilisummaa Oromoo asittuu jabaatennaa meeshaa kanallee booji'ee nuttu deebisee nuuni hadhu yookaan nu lolu deema waan jedhu sodaan seenee waan jiruu fi ammaan tana karaa Jabuutii kana waan dhufu hundaayyuu gara xayyaaratiin akka inni galu karaa Jabuutii irra meeshaa wanni jechuun harka diinaa yookaan ammoo harka nyaaphaa yookaan ammoo harka riphee loltoota seenuu danda'u karaa kanaan akka hin dhufne mootummaan Abiy Ahmedii godhee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii karaan cufamuun kun miidiyaaleen Somaalee bal'inaan haasawaa jiran. Ammaan tana Harargee keessatti mormiin dhoowee jira. Jalqaba qeerroo Haramaaya jala awwadaay owwatte. Awwadaay jala ammaan tana Harargeen dhihaa qeerroon ciroo owwattee jirti. Wanni kunini Harargee waliin gayuu deema. Qeerroon galamsoo, qeerroon xuulloo hirnaa, qeerroon masalaa, qeerroon dabbasoo, qeerroon naannoo adda addaa ka Harargee bahaatii fi ka Harargee dhiyaa waan kana wal harkaa fuutee finiinsitii sodaan jedhu biltsiginnaa keessa seenee ammaan tana raafamni guddaanii mul'achaa jira. Qeerroon hidhamtoonni siyaasaa keessattuu Jawaar Mohammad haga dhiifamu waan jedhu kana dursanii jiranii ammaan tana qeerroon jechuun Jawaar Mohammad ka artist Yoosan Geetahuun bulloon garmaa'uun tola maafi mana hidhaa oola jedhu qeerroon Oromiyaa qarreen Oromiyaa bulloo fi dhaqqabuu fi yookaan ammoo sochii mormii gootee akkuma kanaan dura Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa warra akka jechuun Iskindir Neggaafa, Andargaachoo Tsiggeefa manidhaa keessa nama 10,000 baastee hidhamtoota siyaasaa 50,000 ka manidhaa Oromiyaa keessa jiraniif Jawaar Mohammadiitii fi warra hidhamtoota gurguddoo fi xixiqqoo hunda bilisa baastii bulloo fi dhaqqabdii qeerroon jedhamee ammaan tana xiinxalli gos kana dhiyaachaa jira. Lammachi harree fe'iinsaa fi tola, lammachi sangaa qotuuf tola, lammachi farda garmaamuuf tola, lammachi nama lolaaf yookaan ammoo qabsoo fi mormii fi tolaa jedhee Yoosaan Geetahuun sirbisaa keessattuu sirbee lammachi nama ka lolaa fi tolu qeerroon ammaan tana lolaa fi qophaa'ee jira yookaan ammoo qeerroon mormiif qophaa'ee jira. Qeerroon qabsoo fi qophaa'ee jira wanni jedhamu gaafini karaa adda addaatiin gaafatamaa jira. Qeerroon sochii isaa kana bakka adda addaa keessattuu ammaan tana finiinsee ittiin deemutu jira mirga isaatii fi falmachuu fi mirga isaatii fi dhaabbachuu fi qeerroon yeroo ammaan tana Oromiyaa bakka adda addaa keessatti qabsoo jalqabee jira. Qeerroon qabsoo jalqabee lammachi nama qabsoo fi tolaa lammachi nama mormii fi tolaa ka jedhamu kana mormiin kun bifa akkamii qabdi maaltu deemaa jira ka jedhu dhaamsa adda addaa ka qeerroo irraa arganne ka Harargee bahaatii fi Harargee dhihaa irraa nu biraan bahee isin biraan gayuu deemna. Qeerroon Harargee bahaatii fi Harargee dhihaa yeroo ammaan tana qophoofne jirra hidhamtoota siyaasaa hunda manidhaa keessaa baasuu fi cunqursaa fi daba Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jira xumura itti godhuu fi qabsoo kana dargaggeessirra dhaalle nulleen dhaalle ammaan kana qabsoo xumuraa itti goona qabsoon kenna butamee jiranii qabsoofna waan jedhuuni ammaan tana deemaa jiranii. Qeerroon Harargee qofaa miti qeerroon Oromiyaa balloo hundi wal bira dhaabbattee waliin falmachuu waliin qabsaahuu qabdi. Kanaafuu yoo qeerroon tokkinii fiishka afuufee qeerroon bira harki marattee yookaan ammoo manatti galtee taa'uu hin qabdu. Marroo tokko wayita tokko yeroo tokko cufti waliin sochaawanii haali isaan ittiin qindaawanii mijatuu qaba. Dhaamsi jedhuu fi xiinxalli jedhu gara adda addaa irraa ammaan tana calaqqisiifamaa jira. Sirbii Hacaaluu Hundeessaa ka kanaan dura Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse ka jedhu suni ammaan tana Harargeen mancaa qartee jirti. Tuulamni dargaggeessi Oromoo ka garaacha biyya kalaftii isaa
irra saamamaa jirtu ammaan tana innilleen fiishka afuufuu qaba fardi isaati fi shimala isa qopheeffachuu qaba jechuudhani nami yaada kennaa jiranii dargaggeessi jiddu galeessa qofaa miti dargaggeessi kibbaa dargaggeessi bahaa dargaggeessi dhihaa dargaggeessi kallattii hundaaniyyuu yeroo ammaan tana tokkummaanii gamtaan tahuudhanii rakkoo qabsoon Oromoo keessa seente kan keessa Oromoo baasuu fi akka carraaquu qabani wanni kun ni gareen wanni kun tuutan wanni kun gamtatti wanni kun yeroo yeroodhani mataani yeroodhan dhuunfan deemuu dontaani yeroo takkatti gamtaani walooni mormii kaasuni barbaachisaa jedhamee ammaan tan akkasittu dhaamsii darbaa jira ammaan tan akkasittu gorfamaa jira dargaggeen qeerroo fi qarreen harargee bahaa harargee dhihaa booranaa gujii arsii baalee iluu abbaa booraa jimmaa shawaa walloo cuftuu isaanii qindoominaan tahuudhanii bulloo abbaa qeerroo hayyoota Oromoo ka hidhamanii Oromiyaa saamamaa jirtu saamichi akkini dhaabbatu qabsoon Oromoo ka karaa irra miliqxaa akka karaatti deebituu sirna afxanyaa warra nurratti deebisuu barbaadu sirni kun akka nurratti miidhaa hin godhanne ammaan tana socho'uu qabna ammaan tana qindoomuu qabna jedhamee dhaamsi akkasittuu darbaa jira karaa kanaan ammaan tan kanattuu jira daayaaspooraan nami hunduu naannoo keessanii sochoosuu fi naannoo keessanii kakaasuu fi carraaqa jedhamee jira ammaan tana ibiddii qaanqeen harargee keessatti dhoo'ee kunini sochiin achittuu jalqabee ka haramaayaa irra gara awwadaa fi ciroo dhufe kunini ka dargaggeessi jechuun karaa cufuudhaan mormii godhe kunini Oromiyaa guutuu waliin gayuu qaba akkuma kanaan dura qaanqenii amboo fi gincii irraa qabattee Oromiyaa waliin geettee jijjiirama fiddee kunis Oromiyaa waliin gahuu qabdi Oromoon baay'inni qaba Oromoon baay'inni isaa kan keessa faayidaan dhufa waan akkasii kanallee baay'inaan itti hirmaachuudhaan lakkoofsa guddaadhaan keessattuu hirmaachuun yeroo tokkottu baay'inni isaa lakkoofsi Oromoo ammaan tana mul'achuu qaba jedhamee akkasittuu gorfamaa jira warri daayaaspoora dargaggeessi naannoo keessanii jajjabeessa dargaggeessi karaa kamiinuu haa taatuti yookaan ammoo karaa mormii karaa nagayaa karaa wantoota irratti hirmaachuu qabanii uggura gabayaa haa taatu yookaan karaa cufuu diddaa dinagdee yookaan ammoo qabsoo hidhannootu dabalamu waan dargaggeessi cunqursaa fi miidhaa Oromiyaa irratti geggeeffamaa jiru kan ittiin dhaabsisuu danda'u hundattu dargaggeessi jajjabeessa dargaggeessi maldhawaa fi tarsimoo baasaa fi maallaqaan gargaara waan isaan barbaadanii qawwee haa taatu yookaan ammoo wantoota adda addaa warri itti haajamu bira dhaabbadhaa bira gayaa oduu odeessuu qofaa miti yeroon kunini yeroo qabsooni qabatamaanii maala gumaachi jedhee nami hunduu uf gaafatu ammaal godhuu danda'a yoo maal godhe narra tola yoo maal godhe mijataa jedhee nami hunduu uf gaafatee gara sochii qabatamaatiin action yookaan ammoo gochattu seenu malee yeroon yeroo oduu miti jedhamee akkasittuu gabaafamaa jira sochii qeerroo ammaan tana ka harargeettu jalqabe kan akka Oromiyaa guutuu waliin gayu aktivistoonni miidiyaa hawaasaa yuutuuberoota fi warri feesbuukii irrattu haasahu warri tiktaakii irrattu haasahu instagram irra warri jirtani cuftu wal jala fuudha iyya dabarsa waliin gaya nami hunduu akka dhagayu miidiyaa hawaasaa irrattu akka inni mata duree tahu marii akka inni tahu afooshaa keessatti bakka waldaalee bakka amantii keessattuu akka inni haasamu ammaan tana akka dargaggeessi naannoo Tigraahii mormii jalqabe naannoo isaa bilisoomsaa jiru kana dargaggeessi Oromoolleen karaa qabsoon ilaaltuun karaa hidhannoo haa taatu yookaan karaa mormii karaa nagaya karaa danda'ame hundaaniyyuu mormii akka godhuu qabu hidhamtoonni siyaasaa hidhamaa dararamaa Oromoon harka maratee taa'uu hin qabu Oromoon jechuun akka lafti nagayaa mootummaan kun mootummaa diinaa mootummaa Oromoo diinomsee miidhaa jiru kana wanni taa'ee ilaaluu fi hin jiru jechuudhani qeerroo fi qarreen ammaan tan akka kayanii miidiyaan hawaasaa Oromoo cuftuu akka irratti hojjechuu qabu dhaamsi dabraa jira kan ammoo miidiyaan Oromoo ka jiru ka saatelaayitii irratti jirulleen dhimma kana mata duree godhuuni sochiin bara 2016 maal akka fakkaatu akkam akka turte sassanirra dedeebisanii haasawa Jawaar Mohammadii fa haasawa hayyoota gaafa suni dhageessisuudhani mormii gaafa suni akkata ittiin deemte mata duree sirba qabsoo kana irra dedeebisanii taphachiisanii sirba yeroon Yoosaan Geetahuun sirba
sirbaa jechuun keekiyyaa badhaadhaatii fi sirboota adda addaa irra deebisanii kanaan dura sochiin qeerroo maaliif akka milkooftee xiinxala dhiyeessuudhaanii ammaan tanallee waan dargaggeessa haamilchiisa dargaggeessa haamilee itti godha onnee itti godha irra dedeebisanii dargaggeessa dhageessisuudhaanii dargaggeessa dammaqsu dargaggeessa kaasu hireen Oromiyaa ammaan tana yeroo dargaggeessi Oromoo murteessu carraan harkisaa jirti carraan qabsoo dargaggeessi kana harka jirtu dargaggeessi kana beekee kahuu qaba. dargaggeessi Oromoo akkuma dargaggeessa Tigraahii mirga isaatii fi falmachuu Oromiyaan haala isin ammaan tan itti keessa jirtu kana keessa baasu qabsoo butamte kana karaattu deebisu Itoophiyaa keessatti waan hedduutu dhalachaa jira waan hedduutu jijjiiramuu deema mootummaan biltsiginnaa bacancaree jira ammaan tan gatantaree jira kanaafuu qeerroon carraa dhufutti fayyadamuuf qopheessuu qaba miidiyaan kanaaf qopheessuu qaba miidiyaan kanaaf qopheessuu qaba qeerroo jajjabeessuu qaba balaayyoo dhuftullee bala xiqqeessuu fi qeerroon akka hundaafiyyuu qophaa'uu qaba dhaabbileen siyaasaa Oromoolleen dhimma kanarrattu mormii yaamuu haa taatu qindeessuu haa taatu hogganuu haa taatu waan akkana kan keessattu dhaabbileen siyaasaa Oromoo hundinuyyuu qophaa'uu danda'uu qabanii hayyoonni Oromoo xiinxalaan yaada gorsaa fi fakkeenyi ta'uudhaanii gamtaa uumuudhaan tokkummaadhaan socho'uudhaanii waan gos kana godhuu akka qabanii dhaamsi bal'inaanii darbaa jira dhaamsi guddaan darbaa jiru dhimma mormii ammaan tan Oromiyaa keessattu kayaa jiru kana miidiyaan Oromoo hundinuyyuu xiyyeeffannaa guddaa kennuufii qaba miidiyaan Oromoo dubbii kan wal jala fuudhee akka gaarii afarsuu qaba miidiyaan Oromootii fi miidiyaan televiziyoonii fi reediyoo fi miidiyaan hawaasalleen cuftu isaanii mata duree kana mata duree guddaa godhuu qabanii mata duree kan mata duree guddaa godhanii qeerroon Oromoo cuftu isaa yeroo tokkottu akka inni kahu Oromoon tuuta kinniisati tuuti kinniisa tokkummaatu irra tola tokkummaa yookaan bareeda yoo gamtaan dhaabbate bareeda yoo waliin dhaabbate gurmuu walii godhate tola kanaafuu Oromoon akka gurmuu taatee akka tokkummaan dhaabbattu jajjabeessa jechuun dhaamsi bal'aan Oromiyaa keessatti dhufaa jira kanaafuu Harargeen fiishka afuuftee jirti warri kaalleen ammaan tana sirba jala qabu qabanii jala fuudhuu qabanii wal jala dabarsuu qabanii miidiyaan ammoo iyya wal harka fuudhee iyya dabarsee iyya waliin ga'uu qaba Harargeen mancaa qartee tuulamni farda qopheesse qeerroon ammaan tana jechuun roorroon daangaa dabarraan falmaa murteessee jedhee akkuma caaluun dubbate sunini kuno roorroon daangaa darbee jira doorsisni daangaa darbee jira hidhaan daangaa darbee jira namni hidhaati fuudhanii jeessanii dargaggeessa Oromiyaa aduu guyyaatiin mootummaan surrii facaasaa haadhaa fi abbaa ijoollee maatii walirratti fixaa saamichi hammaatee jira saamichi nama ajjeechan hidhaan duguuggan yeroo ammaan tana nama 50,000 man hidhaa jira Oromiyaa keessa kanaafuu qeerroo yeroo ammaan tanattu falmaa murteessuu qaba jechuudhaanii namni yaada daddaa kennaa jiranii kanaaf qeerroon Oromoo ijaaramuu qaba qeerroon Oromoo dhaabbachuu qaba odoo jechaa jirru naannoon Amaaraa qeerroo faannoon Amaaraa karaa hundaanuu gurmaa'uu qaba jechuudhaanii faannoo Oromiyaa keessa jiru hardha gurmeessaa jiranii Finfinnee keessattuu hardha walgahiin ijaaramainsa Amaaraa ka jedhamu Amaarii Itoophiyaa keessa jiru nu mootummaa hin beeknu akka mootummaatti uf ijaarra mootummaan Amaaraa jechuudhaanii hardha boolee kifle maal jedhanii kutaa bulchiinsa Aqaaqii Finfinnee keessattuu gamtaa uummatanii jiranii kanaafuu qeerroon Oromoolleen ijaaramuu gamtaahuu qaba qeerroon Oromoo mormii ammaan tana Haramaayaatti dhoote gara Wadaa fi gara Ciroo deemte karaa cufaane kana jajjabeessee itti fufuu qaba jechuudhaanii namni xiinxalaa fi yaada fi gorsa kennaa jiranii karaan Jabuutii as naannoo kan waan jiruuf naannoon kun dhaawata daldala Itoophiyaa dhaawata onnee daldala Itoophiyaati fi karaa geejjiba Itoophiyaan addunyaa wal gartu ka Itoophiyaan meeshaa addunyaatti ergitu addunyaa meeshaa galfattu waan taate kun karaa dinagdeetiin dhiibbaa guddaa mootummaa Abiy Ahmed irratti godhuu danda'a jedhamee jira gara biraatiin dargaggeessi Soomaalilleen karaa gadiitiin mootummaa kana karaa kan gubbaattu sodaachisaa jira rakkoo uumaa jira Afarillee rakkoo uumaa jirti kanaafuu dargaggeessi Oromoo kun itti dabalame jennaan mootummaan kun Harargee lamaan harka baatee jennaan faayidaa waa takka hin qabu Somaalee fi Afar wajjin qunnamtiin qabu cuftuu hin citti Jabuutii fi addunyaa biraa wajjin daldalaa fi karaa hundaan waan inni qabu hin cita kanaafuu qeerroon naannoo kana jabaachuu qaba qeerroon Oromiyaa guutuu ammoo yeroo tokkotti dammaqee kahuu qaba jedhame akkasitti dhaamsi dabarfamaa jira ammaan tana yoo qeerroon mormii barbaade yoo qeerroon karaa ka cufuu barbaadelle taatee jedha warri xiinxala dhiyeessaa jiranii wanni godhamu akka bara 2013 14 15 16 17 18 suni hin jabaattu hin hammaattu jedhamee jira mootummaan kun mootummaa
ilkaanii isaa irra harca'ee waraanii isaa irra dhumatee liyyuu haayilii isaatii fi milishootaa fi hidhattoota hundaayyuu gara waraana geesse ammaan tan Oromiyaa keessa waraana gahaa hin qabu mormiin yeroo tokkotti dhoohee jennaan Oromiyaa guutuu to'achuu hin dandayu yeroo ammaan tana qaayii security guddaan uumamee jira mootummaan kun ilkaan dhabee jira mootummaan kun ilkaan harcaafatee jira akka bardurii sun mootummaan durii agaazii qaba mootummaan bardurii waraana commando special force qaba mootummaan kun Republican Guard isa Tigraytu deeme dhumatee jira mootummaan kun inni special unity isa humni adda ka inni qaqqabu ka waraana keessa mechanized ka ta'ani cuftunu dhumatee jira wanni inni qabu tokkoleen ammaan tana ka inni nahafee jedhu hin jiru kanaaf yeroo ammaan tana muddamee beeraawii dargaggeessa fedhii isaa malee gara waraanatu geessaa jira kanaaf ammaan tana muddamee Oromiyaa keessa deemee batattisaa harka lafaa waliidhaan lafaan dhaanee dargaggoo gandii hundu nama 200 kenna 350 kenna akkas godha gosa gosa maallaqa baasa raayyaa ittisa biyya gargaara jira ammaan tana yoo mormiini ka Oromiyaa guututti dhooyitaate mootummaan kun to'achuu fi humni hin qabu muddamee hidhamtoota siyaasaa gadhiisuu dandayaa jedhamee haala ammaan tana akkasitti dubbatamaa jira kanaaf mootummaan kun yoo mormiin ka'e irra nafu to'achuu hin dandayu ammaan tana yoo mormiin karaa cufuu ka geggeeffamu taate yookaan mormiin uggura dinagdee lagannaan gabayaa ka geggeeffamu taate mootummaan akka durii sun humni hin qabu mootummaan akka durii sun dandeettii jajjabeennaa hin qabu jedhamee akkasittu yeroon ammaan tana yeroo mormii fi yeroon ammaan tana yeroo diddaa fi mijataa tahee haalii hundinuyyuu wanni akka kanaan dura bara diddaa master plan dhalachuu danda'a jedhamee dubbatamaa jira sun qofa osoo hin taane Oromoon gaafa durii bosona keessa gaara wahin qabu ammaan tana waraani Abiy Ahmedii yookaan milishoonni Abiy Ahmedii akka fedhan Oromiyaa keessa socho'uu hin danda'anii ammaan tana Oromiyaa keessa akka durii sun hin jiru Oromooni waraani bilisummaa Oromoo gaara jira waraani bilisummaa Oromoo bosona jira raasaa jira danqara jira akka durii sun miti Oromoon hardha magaalaa keessafillee akkasumas baadiyaallee waqaba humna qabsaa'uu ka hidhatee socho'uu qaba kanaafuu mormii kan keessatti Abiy Ahmedii akka kanaan dura waraanani waan fedhe godhe sun godhuullee hin dandayu kanaafuu haali ammaan tana jiru ka mormii akka malee mijata jechuudhaani dargaggeessi Oromoo Oromiyaa balloo jiru mormiif uf qopheessu qaba jedhamee akkasittu dhaamsi darbaa jira dhaamsi guddaan tokkini dargaggeessi Oromoo yoo ka'ee cuftu yeroo tokkotti kaa'uu qaba tokko ka'ee tokko rafuu hin qabu tokko lolee tokko taa'uu hin qabu tokko fiigee tokko jechuun taa'uu hin qabu yoo fiiguu hin dandeenye walqixxe faana deemuu danda'uu qaba yoo faana deemu tirachuu akka danda'u tirachuu qaba malee taa'uu hin qabu dhaabbachuu hin qabu garsuun hin suniin ta'uu jira miidiyaan hawaasa aktivistoonni dhimma kan irrattu xiyyeeffatanii irratti hojjechaa jiranii qaanqeen ammaan tana Oromiyaa barii keessa mul'atte tun qaanqeen tun dhaamuu hin qabdu ibidda Oromiyaa guutuu waliin gahee gabrummaa dhidhimsaa bilisummaa fidaa ibidda akkasii akka inni tahuu godhuu qabnaa jedhamee akkasittuu dhaamsi dabraa jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo haalii qabsoo qeerroo fi qarree Oromoo ka ammaan tana jalqabee maal akka inni jiruu fi xiinxalaa dhimma kana irratti kennamaa jiru kana fakkaata qophii kana yoo jaalatan qoqooda